Raannaan yeroo hundumaa qophaa'uun ni barbaachisa. Waa'ee gosa kaansarii kutaalee Oromiyaa Arsiif Baalee miidhuu fi odeessaalee kaanis isinitti himna. Angalaanaa Balay nu waliin tura. Magaalaa Gondaritti walitti bu'iinsa dhalatee tureen namootni lubbuun darban keessaa awwaalchi namoota 7 ta'anii raawwatame. Sirna awwaalchaa kanarrattis hidhattootni dhukaasaa akka turanii fi namni du'ees akka jiru hoogganaan damee dhimma masjiidaa fi beekumsa mana maree islaamummaa naannoo Amaaraa Haji Usmaan Umar BBC'tti himan. Bakki awwaalchaa akka qotamuuf jecha qindeessinee yeroo qotuu eegallu humnootni hidhatanii turan kallattii afraniinuu da'oo galanii dhukaasaa waan turaniif sirna awwaalchaa gaggeessuun hin danda'amne. Nutis egaa hawaasni musliimaa akka tasgabbaa'u goonee qaamolee nageenyaa waliin ta'anii har'a namoota 7 awwaaluu dandeenyeerra. Naannoo qabrii Sheek Eeliyaasitti awwaalamani. Aanaalee ollaatti namoonni 2 biroos akka awwaalaman odeeffannoo qabna. Reeffi namoota hedduu ammoo haga maatiin deemee fudhatutti hospitaala keessa akka jiru hubanneerra. Ta'us garuu ammayyuu magaalattii keessa haleellaan akka jiruu fi namoonni du'aa akka jiran odeeffanneerra. Hidhattootis jiru. Dhukaasnis jira. Magaalattiinis ammatti guutummaatti hin tasgabboofne. Qaamoleen nageenya eegsisan waan danda'an hunda gochaa jiru. Garuu waan itti karoorfamee taasifame waan ta'eef akka tasgabbaa'u waan barbaadame hin fakkaatu. Walitti bu'iinsa kibxata darbee magaalaa Gondar keessatti dhalateen namootni 20 ol ajjeefamuu manni maree islaamummaa naannoo Amaaraa ibsee ture. Lakkoofsi kun kanaa ol ta'uu akka danda'u jiraattotni ni himu. Kaaba Gondar Dabaarqittis walitti bu'iinsi kanaan wal qabatee dhalachuu fi lubbuun namoota 2 darbuu gabaafameera. Manneen maree dhimmoota islaamummaa naannolee fi boordiin majliisa federaalaa haleellaa Gondariif mootummaa naannoo Amaaraa komataniiru. Gamtaan walootiikaaf nageenya federaalaa ammoo ibsa baaseen kanneen amantaa daheeffatanii walitti bu'iinsa uuman irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuu beeksiseera. Namootni magaalaa Gondar keessatti hokkora uumuun shakkaman 280 ta'anis to'atamuu gabaaseera. Odeessaalee gaggabaaboo jala bultiin ayyaana bara haaraa uummata Sidaamaa Fiichee Cambalaalaa magaalaa Hawaasaatti kabajamu eegale. Aangootni naannolee ollaas ayyaana kana irratti hirmaachuuf magaalaa teessoo naannoo uummattoota kibbaa fi kan naannoo Sidaamaa Hawaasaa galaniiru. Poolisoonni magaalaa US Minneapolis yoo xiqqaate waggoota 10 darbaniif loogii sanyummaa raawwachaa akka turan qorannoon mootummaa saaxile. Xiinxalichis akkaataa poolisoonni warra adiif warra kaan keessummeessan jidduu garaagartee guddaan jiraachuu mul'ise. Miseensi mana maree UK tokko paarlaamaa keessa osoo jiruu moobaayila isaa irratti fiilmii saalqunnamtii wayita ilaalu argame jedhame irratti qorannoon walabaa akka gaggeeffamu gaafatame. Ameerikaan waraana Yukireeniin gargaaruuf doolaara biliyoona 33 ramaduuf pirezidantiin US Joe Biden Yukireeniin gama waraanaa dinagdeef hawaasummaan gargaaruuf koongireesiin biyyattii bajata biliyoona 33 akka raggaasuuf gaafataniiru. Ministeerri muummee Israa'el Naaftaliin Beneet gatii nyaataa maatii isaa wajjin soorataniif kiisii koo keessaa baaseen kaffalaa jedhan. Mana dhuunfaa ministeera muummichaatti ji'aan maallaqni uummataa doolaarri 26,000 ta'uu akka baasii ta'uu fi kana keessaa doolaarri 7,400 soorataaf ka oolu ta'uu miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Odeessaalee gaggabaaboon hanganu. Dhibeen kaansarii tokko addatti hawaasa godina Arsiif Baalee miidhaa akka jiru qorannoon agarsiise. Gosti kaansarii kun kaansarii ujummoo liqimsituu kan jedhamu yoo ta'u Itoophiyaa keessatti iddoowwan murtaa'e keessatti kan mul'atudha. Dr. Jilchaa Dirribii ispeeshaalistii yaala kaansarii fi kaansarii irratti qorannoowwan garaagaraas kan gaggeessaa jiranidha. Gosa kaansarii hawaasa Arsiif Baalee miidhaa jiru irrattis yeroo dheeraa fudhachuun qorannoowwan garaagaraa 4 qorachuun ifoomsaniiru. Waa'illi keenya maatii olaanaa dubbiseera. Egaa ujummoon liqimsituu esophagus kan jennu kun nyaata yeroo jaannu nyaanni afaan keessatti haggan tokko eega bullaa'ee booddee garaa keenyatti gadi kan darbu karaa ujummoo kanaatiin.
Kaansariin liqimsituu kana baay'eetu jedhamee addunyaatti bakki lama adda baafameetu jira. Tokkoffaa Eeshiyaa keessa biyyoota Iraan, Chaayinaa, bakki biraa ammoo Afrikaa keessa karaa Eritiriyaa irraa jalqabee Rift Vaalii qabatee Itoophiyaa, Keeniyaa qabatee Moozaambiik amma Saawuz Afrikaatti kan deemu jechuudha. Biyya keenyattis baay'ee ni baay'ata. Qo'annoowwan Afrikaa keessatti biyya keenya keessattis adeemsifaman keessaayyuu godina Baalee fi godina Arsii keessatti akka mul'achaa jiran ni agarsiisu. Egaa baay'inaan nyaata wajjin wal qabatee naannoo sana egaa wantoonni ho'iinsa qaban akka marqaa bakka sanatti baay'inaan akka nyaatamudha. Hubannoo kanan qabu akka Afrikaatti alkoolaa fi wantoota ho'iinsa ho'a qaban yeroo liqimfaman sun miidhaa ujummoo sanarratti yeroo dheeraatiin uumurraa kan ka'e namoonni dhukkuba kanaatiif akka saaxilamanidha baay'inaan. Tole, gosti kaansarii kun yaala qabaa biyya keessatti yaalamuu hin danda'amaa? Yaalumsa qabaa, dafanii mana yaalaa deemuu danda'uu qabu. Esophageal cancer yookaan ujummoo liqimsituu yeroo baay'ee nama qabannaan almost nama fayyee arguun baay'ee rakkisaadha. Lubbuun ni galaafata. Osoo hin beekamiin qaama naannoo sana jiran baay'ee miidhaa. Qaamoleen naannoo sana jiran immoo baay'ee murteessaadha. Lapheen naannoo sana jira, sombi naannoo sana jira. Kanaafuu yeroo dhibeen kun bakka sanarraa ka'u dafee qaamota kanadha kan qabatu. Qo'annaa adeemsisuu irrattis sadarkaa sadaffaa irratti yookaan sadarkaa arfaffaa irrattidha kan dhufan jechuudha. Sadarkaawwan sadaffaa fi arfaffaan immoo opereeshiniin fayyisuun xiqqoo rakkisaati kan deemu carara barbaada. Carara biyya keenyatti immoo maashina tokko qofatu jira. Namni ji'a 18 eeggata. Ji'a 18 keessatti immoo dhukkubsataan sun lubbuun isaanii darba. Cararayyuu argate immoo sadarkaa sanatti guutummaa guutuutti fayyisuunis rakkisaadha. Tarii mallattooleen jalqabaa namni tokko tarii kaansarii ujummoo liqimsituu ta'uu danda'a waan kun jedhee ofirratti beekuu danda'u mallattoolee yoo nutti himtan. Mallattoowwan garaagaraati. Inni jalqabaa egaa gubiinsa laphee ofirratti ni argu. Kun garuu hundarrattuu ni mul'ata jechuu koomiti. Inni kan biraa fi inni baay'ee beekamu nyaatni liqimfamuu didudha. Dhiitoon sun yeroo ujummoo kana cufaa deemu ancufa isaaniillee liqimfachuu dadhabaa deemu jechuudha. Dadhabinsi qaamallee akkasuma uumamaati kan deemu jechuudha. Yeroo baay'ee mallattoowwan dhukkubsattoota kanarratti uumaman isaan kanadha. Hoogganoonni hidhattoota faannoo kan mootummaan naannoo Oromiyaa yakkoota adda addaa naannicha keessatti raawwachuun himatuu fi jiraattotni godinaalee Oromiyaas komachaa ba'an uummata waliin jiraatu faannoo haleelu hin beeknu jedhan. Jiraattotni godinaalee Oromiyaa adda addaa hidhattootni kunniin ajjeechaa qabeenya mancaasuuf midhaan gubuun komachaa turan. Hoogganoonni faannoo gariin dhalattootni Amaaraa naannolee biraa keessa gara naannoo Amaaraa dhaquun leenjiif waraana fudhachuu yoo himan kaan ni waakkatu. Ofii kaayyoon isaa maali? Caasaan isaa hoo? Hirphaa Gammachuu bal'isee isinitti hima. Naannoo Oromiyaa keessatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi Gumuz Taansee hidhattoonni faannoo garee sadaffaa mootummaan alatti himannaan irratti dhiyaatudha. Garee hidhate kanarratti keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti himanni kanarratti dhaga'amuu jalqabe akka lakkoofsa Itoophiyaa jalqaba bara 2014 eegaleetiin jiraattonni aanaalee godina Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaa hidhattoonni faannoo jedhanii waaman ajjechaa fi saamicha akkasumas manneenii fi midhaan isaanii gubuurra deddeebiidhaan BBCtti himaa turaniin aleellarra deddeebiidhaan qaamni kun raawwatuun lubbuun lammiilees darbeera. Manneenis gubataniiru. Himannaawwan mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee jiraattonni aleellaa garichaan miidhamuu himatan ilaalchisee hanga ammaatti qaamni hidhattoota kana bakka bu'ee gadi ba'ee dubbate hin turre. Sababiin isaa immoo gareen kun caasaa adda addaa fi hooggansa adda addaa jala jira. BBC'n alan ajajaa faannoo Goojjam ta'uu kan himan obbo Zammana Kaasee bilbilaan dhimma naannoo Oromiyaa keessatti ittiin komataman gaafateera. አማራ በየደረሰበት ተሻሽሎ ተከባብሮ የሚኖር እንጂ አማሪ bakka gahe hundatti wal danda'ee wal kabajee kan jiraatu malee faannoo jedhee of gurmeessee hidhataa ta'ee of gurmeessee bakka eertettis bakka kaanittis ummata waliin jiraatu waliin kan waraana kaasee kan wal'aansoo qabu hawaasa jeequ miti. Kan nuti beeknu hin jiran
jiraachuus hin danda'an. Jiraattonni godinaalee Oromiyaa aleellaan kun irratti raawwatamuu dhalattoota Amaaraa naannoo isaanii keessatti hidhatanii fi kan naannoo Amaaraa irraa dhufanis komachaa turaniin. Qondaalli faannoo baha Amaaraa obbo Abbabaa Faantaa'u gama isaaniitiin dhalattoonni Amaaraa Wallagga Matakkalee fi naannoo Kibbaatii dhufanii isaan biraa leenjii fudhatan akka jiran himaniiru. Obbo Zammanaan garuu naannoo Amaaraatiin alaa dhufanii dhalattoonni Amaaraa isaan biraa leenjii fudhatan akka hin jirre dubbatu. Jiraattonni faannoo irratti himannaa dhiyeessan naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Dibaaxee keessaas dhagahamaa jira. Gareen mirga namoomaaf falman Human Rights Watch fi Amnesty International lixa Tigraay kan naannoon Amaaraa kiyyaa jedhutti faannoon sanyii dhabamsiisuu yookiin immoo ethnic cleansing raawwate jechuun himatani. Gareen kun garuu dhimma kana irratti deebii kenne hin qabu. Sochiin faannoo bakkeewwan naannoo Amaaraa afuritti hundaa'ee jira. Kunneenis Shawaa, Wallo, Gondarii fi Gojjam keessadha. Taatullee yeroon itti hundaa'ee fi ergamni isaa gargaree jedhu. Obbo Zammanaa Kaaseen kan baatiiwwan 8 darbaniif faannoo Gojjam jiru hundeessuu fi ajajuun akka socho'an himan kaayyoon isaanii maal akka ta'e akkasiin himu. Ilaalcha koo fi gurmaa'ina keenyaan rakkoon siyaasaa Itoophiyaa haala amma jiruun humna siyaasaa paartileen olidha jennee amanna. Keessumaa gaaffilee uummata Amaaraaf siyaasni paartilee deebii gahaa fida jennee hin amannu. Funyaan qawwee kan duuchu haqadha. Funyaan qawwee kan duuchu walqixxummaa fi tokkoomuun jaalalaan waliin jiraachuudha. Tokko jilbeeffataa, tokko jilbeeffachiisaa addunyaa jiraatu keessatti funyaan qawwee yeroo mara banaadha. Caasaa biraa faannoo Amaaraa bahaa jedhu faannoo Walloo fi Shawaatu walitti dhufee ijaaree jedhu. Garichaaf leenjii fi barnoota kennuu akkasumas dubbii himaa ta'uudhaan kan tajaajilan immoo obbo Abbabaa Faantaa'uudha. Akka lakkoobsa Itoophiyaa bara 2008 mormii uummataa ture hordofee faannoon raayyaa ittisa biyyaa jala dhoksaan ijaaramanii socho'aa akka turan dubbatu. Akka lakkoobsa Itoophiyaa hanga bara 2011tti meeshaa hidhatanii socho'aa kan turre ibsu obbo Abbabaan leenjiinis akka lakkoobsa Itoophiyaa bara 2014 lola TPLF wajjiniin walqabatee eegale malee dura kan turre himaniiru. Ajajoonni faannoo bakkeewwan naannoo Amaaraa garaagaraa jiran akka wal quba qaban himu. Dabalataan gaaddisa tokko jalatti walitti qabamuudhaaf akka yaada qaban ibsaniiru. Qondaaltonni kunneen humni addaa naannoo Amaaraas ta'e raayyaan ittisa biyyaa miseensota haaraa caasaa isaanitti makamaa jiraniif leenjii akka hin kennine dhorkanii akka hin beekne ibsuun leenjiin kun akka itti fufus himaniiru. Faannoo galmeessuun, faannoo leenjisuun, faannoo hidhachiisuun ittuma fufa. Yaaddoon jiraannaan yeroo hundumaa qophaa'uun ni barbaachisa. TPLF hin baane, TPLF hin banne, qophaa'uun ni barbaachisa. Qophaa'aa jirra tokko. Lammaffaa uummanni kun uummata duuti itti faradamedha. Diinotni isaa Amaara ija walqixaan akka sabaatti ilaaluu hanga eegalanitti Amaarri akka uummata kaanii sodaa malee walqixxummaan kabajamee kaanis kabajee eenyuunuu osoo hin caaliin eenyuunuu osoo hin caalamiin barri itti jiraatu hanga dhufutti of qopheessuu fi hidhachiisuun barbaachisaadha jennee amanna. Ajajoonni faannoo bakka garaagaraa jiranii fi BBC'n dubbise tumsa argatan irratti yaada adda addaa himu. Obbo Abbabaan walumaa gala ajajaa fi hooggansa raayyaa ittisa biyyaarraa akka fudhatan dubbatu. Obbo Zammanaan garuu meeshaa hidhatan ibsuun feeneen qaamni deeggarsa isaaniif taasisu uummata qofaa ta'uudha himu. Ejjennoon mootummaan federaalaa dhimma qaamota hidhannoon socho'anii ifa ta'e kan akeeku hunduu hiikkachiifamuu qabu kan jedhudha. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad raayyaan ittisa biyyaa humnoota hidhatanii socho'an irraa meeshaa waraanaa akka hiikkachiisuu qabu dubbatanii turan. Ejjennoon mootummaa naannoo Amaaraa garuu ifaa miti. Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumurama. Qophiilee kan akka qopheessite firaafolii dhugaasaatii katooraan isin biraan gahaa ture ani Galaanaa Balahe ogeessa teeknikaa Deevid Muwaasaaruu waliin ta'uun waan nu hordoftaniif ulfaadhaa boroo walitti deebinaa horaa bula.